Akkam jirtu daawwattoota kiyyaa har'a spoken English keessatti fireezii muraasa ilaaluudhaaf yaalii goona. Afaan Ingiliffaa barachuun baay'ee isinitti ulfaateera. Haala salphaa ta'een barachuudhaaf YouTube kana akkasiin join gootan isin affeera. Hiriyoota keessan birallee akka inni ga'uu danda'uuf subscribe gochuuf, share gochuu, like gochuu akka hin irraanfanne. Kanaaf har'a spoken English keessatti afaan dubbiidhaan waliin galuudhaaf maal hordofuu qabna kan jedhu qabxii lamas bira kaa'eera. Innis maa'inni you have to focus on practicing common daily expressions. Guyyaa guyyaatti afaan Ingiliffaa keessatti fireezota nuti itti fayyadamnu yookiin gaalee nuti itti fayyadamnu sirriitti addaan baasanii beekuun barbaachisaadha. Warra kanarrattis immoo guyyaa guyyaadhaan dubbachuudhaaf yaalii gochuun hiikni isaanii immoo afaan Oromootti maal akka ta'e beekaa deemuun barbaachisaadha. Yaadnu akka afaanitti afaan Ingiliffaatti yaadna. Jechi keenya waan ibsuu barbaannu afaan Ingiliffaa keessatti ta'e garuu hiikni isaa afaan Oromoo wajjin wal bira qabne yeroo ilaallu maal fakkaatan jedhu haala kanaatiin taa'ee jira. Muraasa isaanii irraa kanan isinii qabadhee dhufe yeroo tokkotti hunda isaa bira ga'uun wanta hin danda'amneef jechuudha. So you have to focus primarily you have to focus on practicing common daily expressions which helps you to easily communicate with people. The second one is understand their contextual meaning. Maal jechuu barbaade kan jedhu namni tokko yeroo haasaan wajjin haasa'u gaaffii yeroo nu gaafatu haala kamiitiin deebisuu qabna. Namtichi gaafates maal fakkaata kan jedhu immoo sirriitti beekuun addaan baasuun barbaachisaadha. Maaliif yeroo tokko wal jala nu jala darba booda ilaaluu dandeenya. Wanta tokko wanta namni nu gaafate contextually hubatanii sirriitti deebisuurraa haala sirriin taaneen deebisuu wanna jiruuf isarraa yoo sirriitti hubanne haala kanaatiin deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf let us see some part of basic greeting. Basic greeting walii nagaa wal gaafachuu keessatti namoonni haala kamiitiin fireezii akkamii fayyadamanii afaan Ingiliffaatiin walii galuu danda'u kan jedhu ilaalla. So greeting, basic greeting yookiin nagaa wal gaafachuu wal baruudhaaf introduction. How can we express ourselves to somebody who is new for us? So mee fireezii kana fudhannu namoonni baay'ee especially basic English irratti kan isaan dogoggoranii how are you jechuu fi how old are you kanallee addaan baasuun ijaa wal fakkaatuuf yeroo pronounsii goonu yeroo afaan keenya keessaa ba'u yeroo wal fakkaatuuf especially namoonni basic concept irra jiranii wal isaan jalaadha jechuudha. Hello, how are you jechuun greetingidha yookiin nagaa gaafachuudha. How old jechi kun jiraattee naannoo how old are you? I am 20 years old or I am 20, I am 18 jennee deebisuu dandeenya jechuudha. Kana inni kun garuu nagaa gaafachuudha jechuudha. Hello, how are you? Hiikaan isaa afaan Oromootiin akkam jirta yookiin akkam jirtu. Yuun kuni afaan Ingiliffaa keessatti lakkoofsa baay'eefis lakkoofsa hedduudhaafis lakkoofsa qinxeedhaafis waan itti fayyadamnuuf kanaaf as biratti jirtus ta'uu danda'a akkam jirtu kan jedhu hello how are you yeroo jennu akkam jirtu yookiin akkam jirta kan jedhu hiika akkasii of keessaa qabaataa jechuudha. Namoota hedduu gaafanna yoo ta'e akkam jirtu kan jedhu ta'a jechuudha. Nama tokko nagaa gaafanna yoo ta'e immoo akkam jirta kan jedhu hiika akkasii of keessaa qaba jechuudha. Deebiin kana gaaffiidhaan haala kanaatiin yoo nu dhiyaate hello how are you jedhame akkam jirta yookiin akkam jirtu jedhan fayyaadha galatoomii jennee deebisuu dandeenya afaan Oromootiin. I'm fine, thank you. Itti daballee immoo further yoo akka nagaa wal gaafachuu keenya xinnoo ishee extend gochuu barbaadnu ta'e immoo I'm fine, thank you and you jennee gaafanna jechuudha. Namtichi sun immoo sana booda itti fufaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Nagummaa keessan nama an nagaadha fayyaadha atoo akkamii kan jedhu of keessaa qaba jechuudha. Inni kun as biratti. What is your name? Maqaan kee eenyudha?
My name is gaafiin haala kanatti yeroo dhiyaatu what is your name? Maqaan kee eenyudha? My name is Caalaa. Maqaan koo Caalaa. Caalaadha yookiin Caalaan jedhama jedheetu of ibsuu danda'a jechuudha. Daily expression keessatti waan nuti fayyadamnu keessaa tokko immoo lafa eessa akka nuti deemaa jirru namni akka isaa nu gaafate haala akkamiitiin deebisuu dandeenya kan jedhudha. Daily expression, one of these expressions are where are you going? Eessa deemaa jirta? Yookiin akkan sila sanitti yuun kuni both we use this pronoun for both singular and plural pronoun, so that when we want to translate into Afaan Oromoo jirtu yookiin jirta kan jedhu of keessaa hiikasaa haala kanaan contextually hubanneetu waan yoo nama baay'ee gaafachaa irra ta'e eessa deemaa jirtu kan jedhu ta'a. Yoo nama tokko ta'e immoo eessa deemaa jirta? Where are you going? I'm going to work. Bakka hojiin deemaa jira yookiin hojii deemaan jira jenneetu yaada keenya haala kanaatiin ibsuu dandeenya. Warra kaanis immoo kanatti fufee ilaalaa deema.